kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa shoo torban kana akkam jirtu nageenni badhaadhaa isiniin jenna torban gaarii dabarsitaniitu jennee abdii guddaa qabna egaa nutis torban kana ammoo keessummaa isiniif ta'a jennu keessummaa tibbana ammoo hojiilee babbareedoo hedduu qabatee isiniif dhiyaate keessaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra keessummaan keenya torban har'a yaadan ballaashi yammaatee shilalaashi kan biraan sitti dabaluun danda'ama yeroo har'aa ammoo guyyaa har'aa kan waliin haasofnu sirba hedduu baay'ee jaalatamaa shaggooyyee bareedaa qabatee kan isiniif dhiyaate leemane Iskindir Taammiruu wallisaa lafaa ol dhufaa wallisaa dargaggeessa wallisaa jabaa tokko jabaa isiniin jennee jirra Iskindir Taammiruu immoo haamilee ho'aadhaan naasibadha. Welcome Iskindir. Nagaa akkam jirta fayyuma jirtu nagaa gaariidha sila yaadan ballaashi jammartee immoo shilalaashi jenna ani beeku yaari na godha akkana ta'a dubbe beektaa isa kan teenyaa sun gaddaaf dammaqee warroo harkaarraa kennan bilikii Telebir Ethio Telecom qorroon holotaa qorqorroodhaa oli warshaa qorqorroo holataa Iskindir Taammiruu baga nagaan dhufte welcome jennee gammadaa shoo cheers egaa ati gidduu kana abbaa cidhaati ho'aadhumarraa si waamnes gara kanatti si affeeran gammadaa shoo irratti egaa kaayyoon gammadaa shoo tokko immoo aartii fi aartistoota Oromoo waan waqtii wajjiniin wal qabatanii jiranii waan dhimma tibbanaa kana wajjiniin beeksisuudha. Hankee immoo kan tibbana kana xiqqoo gara Harargee nu geesse shaggooyyee nu facaasisuun sanafne ani immoo shaggooyyee baay'een jaaladha nama baay'ee shaggooyyee jaalatu keessaa tokko hojii shaggooyyee baranaa leemane kan torban kana baafte waan isaa irratti dubbanna leemaneen akkamii leemaneen egaa akkuma argite intala qalloo bareedduu sanadha baay'ee bareedaa ture baay'ee bareedduudha leemanee maaf jedhee leemaneedha moo leemaneedha jedhu namoonni yeroo tokko tokko amma kaasaa jiru leemanee moo leemaneedha maaf leemanee jedhee siin jedhan egaa ani hojii koo keessatti akkaataa uummanni naannoo sanatti fayyadamuun fayyadama aadaa waan an hojjedhuuf yeroo baay'ee fakkaachuutu hin taane ta'ee hojjechuu barbaada achitti leemaneedha kan jedhamu leemaneedha malee leemanee miti akkati beektutti leemanee ta'uu danda'a garuu uummanni walleen ati hojjette walleen shaggooyyee Harargeetti leemaneedha yaa leemanee view baay'ee argachaa jira namoonni baay'een jaallachaa jiru hawaasa bal'aatu jaallatee ammoo dhugaa dubbachuudhaaf walleen gama shaggooyyeetiin muuziqaa Oromoo keessatti qobubbuleera nama kan irraa dhageenye gara haaraa jaanarii haaraa namni dhaga'uu barbaadutti nu geessite waan ta'eef akkamitti yaadde leemanee hojjechuu egaa leemaneen jalqabuma gaafa na keessa seenu tokko uummanni akkuma ati jette sana badee jira beektaa shaggooyyeen baay'ee hojjetamaa hin jiru utubaa fi burqaa weellistoota Oromoo immoo achumaati kan inni dhufe arfan qalloo dhugaadha egaa adeeroos yaadachuu baay'ee waan an barbaadu jalqaba gaafan kana kaasu maaliinan isa yaadachuu danda'a laata adeeroo Ali Birraa waaw akka saallee ta'uu baadhu waanuma xiqqoo ishillee waan isa yaadatu jedhe introo sirba sarara fudhadhee galcheera argeen ture introchis baay'ee namatti tola kanaanan deemee gaa dhugaa ajaa'iban arge
Eenyutu barreesse walaloo yeedaloo warra kana? Jaalatamaaf kabajamaa Muhammad Jaalalaati kan barreesse. Waaw. Isatu naa ibsuu dandeessa kottu meedhee manatti na waame. Waaw. Kana naa kenne. Anis gammachuudhaan hojjedhe. Harargee kanan beeku sirbuma adeeroo keenya Alii Birraa keessattidha kanan beeku. Qaamaan garuu gaafa deemee argu dhuguma. So eega sirbaan dhagayaa turte. Amma keessa deemee. Sirba hojjechuudhaaf deemte Harargee? Dhuguma galaana jaalalaati Harargee. Waaw. Achuma deemamee hojjetame kiliippiin sun? Achumatti hojjenne. Harargeedhumatti hojjetame? Malee wanni bakka biraatti fakkeessanii hojjetan jiru jechuudha. Akkuma silasiin jedhe aadaa keessatti fakkeessuurra ta'uudhumatu caala. Dhugaadha. Ani kanan achi deemee hojjedhu tokko xiyyeeffannoon koo yeroo baay'ee qotee bulaa jiraachuu keenyaaf qotee bulaan bu'aa guddaa qaba. Kun immoo dadhabbiinsaa haala kamiin mul'achuu qaba. Isa jedhu irratti xiyyeeffadhee ka'e waan ta'eef agarte egaa kan inni itti dalagee namni biraa ittiin boonu jimaan Harargee akkatti hojjetan. Sirriitti. Dadhabina qonnaan bulaa sana xiqqoo yoo naa ibsa jedheetanii. Green gold jedhaniin. Warqee kan magariisa kana sirriitti agarsiiftee jirta. Dadhabbii qotee bulaa achi keessatti agarsiiftee jirta. Amma immoo gaafa leemmanee ilaallu gama daayirektiingiidhaanis dhufteetta daayirektar Iskindar jedha. Maali wanni kun jedhee akkamittiin gara daayirektarummaa immoo dhufuu barbaadde yeroo baay'ee namoonni waan garaagaraa kaasu miti. Waan ani yaade anumatu baafachuu danda'a jedhanii namoonni hojjetan jiru. Lakki waan ani yaade immoo ogeessi waan kana hojjetu kophaatti hojjetu jedhu. Isa kana gidduutti wal dhabdeen sirkattiin uumamne akkamittiin ofii keetii daayirekti gochuutti dhufte? Egaa tokkoffaan sirboo tokko baay'ee anumatu daayirekti godhata. Ashgoodi Xallaas Shillalaas. Hundaa'u sumatu daayirekti godha. Jimmaa of taanee hojjete. Gadhiittis sumatu na hojjete. Isaan ala garuu anumatu hojjeta. Sirboota garaagaraas hojjedheera daayirektarummaa. Daayirektar egaa ogummaa guddaadha. Haa ta'uutii garuu immoo waan ani yaade sana naa ibsuu hin dandeenye tana quubsuu hin dandeenye. Namni biraa. Dhugaadha. Akkaataa ani ittiin ibsuu barbaadu yeroo baay'ee hin baramne egaa. Yookiin uffataan yookiin maaliin of ammayyeesteetu kan seentu. Ani immoo dhugaama jiru sana baasuu hin barbaade. Akkaataa jiruuf jireenya sanaa baasuu waan hin barbaaduuf yeroo baay'ee ofuma kootii ibsuu hin barbaada beektaa. Kanaaf waanuma ofii keetii ibsuu barbaadde sanadha kanatti achi kirra keessa jechuudha. Egaa daayirektarummaan xiqqoo ogummaas hin barbaada akkati jettee ammaatti ogummaas gabbifachaa jirta. Waan barnootaan utubde wayii immoo qabdamoo jaalaluma fi viidiyoo hojjechuu viidiyoo ilaaluurraa waan maddee wayiiti. Egaa daayirektaroota gurguddaa qabna. Hojii isaanii nan laala beektaa. Yeroo baay'ee teessee barachuunis ilaaltee barachuunis waluma qixadha. Ani isa jarreen ilaalanii baratan keessaa hin jira. Hojiilee gurguddaa ijoolleen keenya hojjetan nan laala. Isarraa dhumaan barumsa fudhachaa dhufe malee kallattiidhaan barumsa hin fudhanne illee. Warri kiliippii kee irratti hirmaate achuma Harargee dhumaati moo? Hundi isaanii achuma. Waa hundumtuu achuma? Hundumtuu. Waaw. Baay'ee namatti tola. Sababiin isaa aadaan aartiin Oromoo gadi bu'ee bakkuma sana yeroo deemamee waan gaggaariin akkasii gaafa bahuu danda'u. Nama isa ilaaluufis vaaraayitii argama sii galee. Nama adda addaa yeroo adda addaatti irra deddeebiidhaan argitu. Ala namoota biraa gaafa argitu, shubbistoota biraa gaafa argitu, aadaa isa dhugaachi keessatti gaafa argitu. Achirratti ati baay'eedhuma gadi teesseedhuma sirriitti waan irratti hojjette wayii tokko fakkaata. Kanaanis egaa milkii guddaa siif hawwina fuuldurattis. Kanaan dura akkuma ati jette sirboota Jimmaa, sirboota aadaa Shawaa warreen akka Lash Godhi Xallaa kaanis yaadan ballaashii kana hojjettee jirti. Godinaalee irratti hojiiwwan godinaalee kana yeroo hojjettu ammoo hojii baay'ee nama barbaachisaa gadi bu'anii hojjechuu soquu barbaaduu nama gaafachiisa. Fuuldurattis aadaalee Oromiyaa kan biraallee bakkoota biraa hundumaa hojjechuu yaada qabda waan akka. Egaa dhugaa dubbachuuf sadarkaa albaamaatti xumuree jira. Already parsantii 80 akkana ga'een jira. Hojii koo keessa godinaalee Oromiyaa hundatu jira. Isaan keessaati amma kanan babaasee kiliippii hojjechaa jiru. Yoo waaqayyo egaa hunda bira ga'uun. Kanaaf kan godinaalee biraallee jira. Egaa daawwattoota keenya akkuma kanaan dura kan godinaalee hedduutiin jaallatan immoo kan godinaalee hunduma keessanii
sinii fidee dhufaan jira jechaa jira. Milkaa'ii akkatti milkooftu abdii guddaa qabna. Wanti hedduu na ajaa'ibsiisu amma godina hojjechuu kee qofa miti. Waa'ee aadaa godinaa haasa'uu dubbachuu kana qofa miti. Yeroo walliftu loqonni kee loogni kee daayilektiin ati wallee sanatti walliftu amma leeymanee irrattis argeen jira kan jimmaa irrattis argeen jira. 100% almost percentii 100 ol akkuma uummanni naannoo sana dubbatutti akkuma uummanni naannoo sana wallisuu fi sirbutti akkaataa itti dubbatan sana hundumaa fiddeeti kanatti walliftu. Ni qorattamoo ni shaakaltamoo jiraattee beekta amma fakkeenya Harargee okay reefuu waraabuu dhaqee jette garuu akka nama bakka sana turee tokkotti kanatti hojjettu maal goota kana fiduudhaaf Iskandar? Egaa iccitiin isaa maaloodha beekta sirba aadaa naannoo tokko hojjechuudhaaf namoota aadaa san keessa jiraatan kabajuun barbaachisaadha. Yoo isaan kabajda ta'e waan isaan dubbatan, waan isaan nyaatan, waan isaan maal gootan hin jaallatta taanaan wanti kaan salphaadha. Dhugaadha. Akkuma jette jalqaba gaafani karoorfadhee waan kana barreessinee qopheessinu dursa nan deema naannoo sana. Walaloo Muhammad naa kenne amma inni iyyuu baay'ee ajaa'ibsiifate. Isanni naa kenne fuudheetan Harargeema dhaqe. Waaw. Of dhoksee sunammi nan barinan dhaqee jechoota asirratti dubbatamu kun achitti akkamiin haasayama kan jedhu kan isan fudhadheetan guyyaa 15 akkana tureetan ilaalee shaakalee akkaataa namoota gurguddaa gaafachuun immoo beekumsa guddaadha. Isaanis gaggaafadhee akkaataa kamiin ibsuu akka hin danda'u. Waaw. Achumaanis bakka itti hojjechuu danda'u. Kaayyoo garagaraatu jira. Isa ilaaleetan dhufee akkuma waliigalaatti nan shaakala. Waaw. Achuma dhaqee jechuudha. Nama shaakalu garuu abadan hin fakkaatu. Mee leeymanee amma fakkeenyaa fi namni aadaa Harargee keessatti hin guddanne loqoda Harargeetiin hin guddanne xiqqoon loqodni Harargee baay'ee mi'aawaadha miti ree loqoda Oromiyaa keessallee baay'ee mi'aawaadha. Namni hedduun hin jaallata. An personally shaggooyyees loqoda Harargee baay'ee waan hin jaalladhuuf. Yeroo ati walliftu guututti mucaan kun achumatti dhalatee guddate siin jechisiisa malee bakka biraarraa dhaqee hin jedhu. Mee sagaleedhaan bakka wayiirraa nu dhageessiftaa leeymanee. Leeymanee dhugaa baay'ee jaalladhaan iyyuu. Egaa bakka kamirraas jedhamee bakka uummannis irraa too dhagee jettee baay'ee hawwitu nam beeka hunduma isaan jaalatta. Oromtittiitiyya leellistu aadaa daansoyyeesii wajjin sirbuu barbaada. Oromtittiitiyya leellistu aadaa leeymaneesii wajjin sirbuu barbaada. Kanuma jechaati. Wee jechuudha. Egaa yeroo baay'ee wallistoonni baay'een akkuma jedhan amma wallisaa Qamar Yusuf father of shaggooyyee jedhaniin mootii shaggooyyeeti. Dhaggeeffachiisteeti wallee kee kana shaggooyyee kana ilaali jetteeni carraasa wajjin wal arguu qabdu argatte. Egaa adeeroo wajjin irreecha baranaa irratti wal agarree dhugaa dubbachuudhaaf an steejiidhaaf yeroo sana haaraan ture. Backstageidha humna naa kennaa ture iyyuuti. Ani hin eegne akkanatti gaafan isaa argu baay'ee rifadhe. Isaanuma wajjin dhaabachuun. Adeeroon immoo energeetikiidhaan beekaa. Ijoollee ol dhufuu dandeessu immoo sirriitti adda baafatee beekan. Dhugaadha. Achittiin arge garuu akka carraa ta'ee deemee isaanis agarsiisuu hin dandeenye. Jiru gaa isaanis kan fakkaatan namoonni baay'een hin jiru. Isaan naa ilaalaniiru. Adeeroo Qamar. Leeymanee akka sirriitti ilaaltee koomentii mataa kee kennitu sirraa eegna. Akka father of shaggooyyee waan shaggooyyee kana sirriitti namni gadi fageenyaan beekuu fi waan shaggooyyee sirriitti jabeessee namni wallistoota Oromoo keessaas wanni namni yeroo baay'ee irratti hojjete. Ati gaa loqodaa fi looga bakka adda addaa dubbatamu kana akkasittiin dubbachaa jirta. Garuu loogni ati dubbattu loqonni ati dubbattu eessatti dhalatee guddate Iskandar? Maybe hawaasni taa'ee nu daawwachaa jiru hundumtu mucaan kun akka kanatti loqoda adda addaa danda'a taanaan inni hoo eessatti dhalatee jedhee yaaduu danda'a namni. Egaa Iskandar biyya gootaa, biyya dhiiraa, biyya lola saambee jiraachuu biyya kanaaf aarsaa guddaa kan kaffalan
gootota Iluu Abbaa Booraa. Waaw. Qaccee Firrisaa Abbaa Waggaati. Waaw. Iluu Abbaa Booritti kanatti. Iluu Abbaa Booraa Beddelleetti an dhaladhe. Waaw. Yeroo muraasa booda dhufee gara Shawaa Kibba Lixaa. Haadhaan gara nan jira. Okay. Gara natti kan guddadhe baay'inaan. Okay. Okay. Achitti guddattee gara kanatti immoo dhuftee hojjechuu jalqabde. Maarreegaa egaa gara kanatti dhuftee immoo baay'ee waan harkifamte wayii namatti fakkaata. Walleen giddugaleessi kun wallee aadaatiin baay'ee jajjaboodha. Aadaa jajjabaatu jira. Namni hundumtuu kan keessatti hirmaachuu danda'u waan baay'ee qabu. Isa keessaati gaa Lashgoodii Xallaan fa'aa kaanis kan baafte. Mee waa'ee Lashgoodii Xallaa moo kaantu dursa? Waa'ee maalii dubbachuu barbaadda caalaa? Egaa Lashgoodii Xallaan naannoo Shawaa Kibba Lixaa kanatti kan beekamudha. Naannoon Shawaa Kibba Lixaa gaa maanyaa kanaan misira kana qotuudhaan beekama. Yeroo hundi kun immoo ga'ee fi haamaan haamamee gara manaatti galu jigiin achi jiru kan taphatudha. Isa sirna sana agarsiisuu yaale achirratti ammallee aadaan sun badeera. Baay'ee deebi'uu qabedheenis nan yaada. Maaliif aadaan sun aadaa baay'ee cimaadha. Walitti dhufeenya uummataa fi jaalala ollummaatiif baay'ee murteessaadha. Akkuma viidiyoo irratti argite namichi gaafa haamaa haamuuf jennu dhaabatu suni abbaa qe'eeti. Abbaan qe'ee waggaa guutuu itti dhama'ee erga asheeta sana gaaraan gaate booda guyyaa hamaa sana inni hin haamu. Inni guyyaa sana goota. Kabajamaadha. Kabajamaadha. Ati soddaa taanaan ana na waamtee na fiddaa inni kaan bakka bakkaa walitti dhufa. Ollaa dhumatu haamee fi tuulee manaan ga'aaf. Innoo dhaabbatee hin eeggatamoo akkas godhaa ijoollee gara naan qaba gara siin qaba nam. Hin jedhu jalqaba warra jigii fuuldura dhaabateetu daangaan koosii hanga asitti hidhee agarsiisa. Bakka haamamuu fi qabu sana. San booda waasii waammatee gara manaatti gala. Manatti galee immoo qe'eedhaa wanti dhufu jiraaritti jigiidhaaf isa fiduu deema. Farsoo fa'aa waan nyaatan waan dhugan kan. Achirratti akka agartee eebbaa baluu waasiin waamaa ka'e. Kalee waammadheedha. Sun waasiidha. Waasiin sun wantoota jigiidhaa barbaachisan nyaata dhugaatii sa'aatii malee dhufnaan adabbii akka achumarratti argitu adabbii qaba. Aadaa baay'ee bareedaadha. Aadaan achirratti mul'atu dhugaa dubbachuudhaaf guutuutti waanuma baadiyyaa teessee waan sana daawwachaa jirtu wayii namatti fakkaata. Uummanni achirratti argitu akkaataan dhahicha rukuttaan muuziqaa sanaa wanni hundumti isaa aadaa jiruuf jireenyi saba tokko maali? Yookiin Oromoon yeroo aadaa jigii qaba yookiin aadaa waa walii haamuu wal gargaaruu mana walii ijaaruu qaba jettee yeroo haasoftu maaliin agarsiisuu dandeessa? Viidiyoon baay'een hin jiru mitiire. Kana garuu yoo Lashgoodii Xallaa calliftee nama sanaa fi ajajjee yookiin YouTube liinkii ergitee fi gahaatti uummanni kun uummata akkamiiti? Akkamitti wal gargaara jedhee akka mul'isu ta'a. Viidiyoo sana irrattis waan baay'ee investimentii baay'eedha machis naannuma uummanni sun jiru dhaqxanii gadi buutanii waan hojjettan waan fakkaatuuf. Dhugaadha. Aarsaa guddaa. Aarsaa akkamii kafaltan mee yeroo sana yaadatta xiqqoo? Egaa dhugaa dubbachuu fi anaaf ispeeshaalii weellisaan Oromoo sirba tokko qeenxee tokkollee baasee as ga'uudhaaf aarsaa guddaadha kan inni kaffalu. Ofii gammadee miti kan inni uummata gammachiisu. Ofii harkaa dhabee maatii isaa beelessee waan gurgureetu kan inni kanaan ga'u. Dhugaa dubbachuuf hamma har'aatti sirboota koo irratti wanti na gargaares hin jiru. Amma Barikoo Entertainment na gargaara malee dhaabbannis namni dhuunfaanis namni si gargaaru hin jiru yeroo baay'ee Oromiffa gaafa ta'u. Weellisaan ofumaa aarsaa kaffaleetu kan inni itti dhufu. Al tokko dhugaa dubbachuuf namoonni daandii irratti na arganii sirba akkana sirba aadaa naannoo keenyaa maaloo dafii kaa'edha. Imimmaantu na qaba dhugaa. Maaliif nan beeka akkaataa ittiin bajata fiddee hojjettu. Sana dhabuu kootti dhugaa baay'ee nutti dhaga'ama. Otoo naa guutee bakka hundumaa dhaqee guyyaa tokkotti hojjedhee sitti tola. Dhugaadha. Weellisaan yeroo baay'ee of gammachuu isaa dhokfateetu. Jaalala gammachuu
gadda uummata isaa kan inni ibsu jechuudha. Kanaaf carraa kanaan weellistoota keenya kabaja guddaa kennuufiin barbaada dhugaa. Kanaaf Iskindirri muuziqaa fa'aa Lashgodhi Xallaayyuu hojjetee fixee xumuree maasterii harkatti qabatee lukaan magaalaa Finfinneetii ka'ee gara magaalaa Sabbataatti lukaan galee jedhan. Dhugaadhaa kun. Dhugaadha. Seenaan kun anaaf seenaa cimaadha. Dhugaa dubbachuuf har'a as ga'uu kootiifis jabina kan naa ta'e kanadha. Weellistoonni lafaa dhufoo akkuma kootis jabina akka ta'uuf seenaa kana himuun barbaada. Dhugaadha. Lashgodhi Xallaan erga ba'ee booda shillalaashiitu jira. Sirba uummanni jaallate kana. Shillalaashii kottuutii fudhadhu naan jedhanii gara istuudiyoo nan dhufe. Egaa gaafa gammachuudhaan dhufta kan dhumaa waan ta'eef. Isa dhumaa ija keetiin ilma kee ilaaluudhaaf akka nama dhufuuti. Filaashii sanayyuu obboleessa kiyya hiriyaa kiyya Zawuduu Silashii faayila kee keessaa haqee dheetan kan isaan fudhadhee dhufe waan si dhufu. Filaashii waan ittiin bittuun qabdu turteeroo sana. Fudhachuudhaaf waan jiru hunda achirratti fixeen jira. San booda fiigichaan gaafan dhufu maallaqni xiqqoo turte. An kana yaadee dhufee warra hojjetan sana ciree affeeree gammadee wal eebbisnee adda ba'udha. Akka carraa ta'e egaa ibsaan hin badee cireen sun misaa dabalate jechuudha. Laaqana dabalannaan jedhennaan birriin hin dhumte. Sirkaa dhumte. Ammoo gaasee ati abbaa muuziqaatii warri si hojjete sin jira wallisaa guddaan tokko dhufeera. Laaqanni yeroo ana kaffala. Amaamonni baay'ee jira. Achitti kaffaleen egaa achitti waan tokkos akkanarratti baramu hin barbaanne. Akkati kiisiinsaa duwwaadhas akka namni jedhu hin barbaanne. Dhugaa dubbachuuf ani sa'a sanattis bakka bu'ee kanan deemu uummatuma Oromooti. Dhugaadha. Hagamillee yoon kiisii duwwaa ta'e ani duwwaadhallee yoon jedhe namni kan inni fuudhee deemu uummanni kun waliin gargaaru jedha. Kan hojjetanis saba biraas waan ta'aniif waliin gargaaranuu jedhanii maqaa nutti baasu. Kanas sodaa waan hin qabuuf harkaan kennu hidheetan harka kiyya kiisii kaadheetan ergan filaashii koo misaas jaraaf filaashii koo fudhadhee booda akkuma nama waa qabu qoyaas namni na eegu jira hidheetan harka kiisiitti naqadheetan. Filaashii kee garuu qabatte harkatti. Qabateetan hanga Sabbataatti deeme garuu waan guddaa argachuudhaaf waa xiqqoodhaan qoramuun immoo dirqama. Carraa kanaan weellistoonni kana ilaalaa jiranis namni kamiyyuu hojii isaa keessatti qoramuun jira. Qormaata sana ammati kaasnaan yaadadhe malee jaalala uummataatiin kabaja uummata naa kenneen isaan guutummaa darbee jira. Garuu ilaalla amma yaa shillalaashiin Lashgodhi Xallaa duuba ba'e. Lashgodhi Xallaan yoo xiqqaate viyuu miliyoona 5tti dhiyaatu hamman beekutti argatte garuu immoo gaafa sana qarshii 11,000 qofa sii kaffalamee jedhan hangammaatti. Maarree akkam ta'eeti waliin deemuun danda'ama. Qarshii 11,000 wallee tokkotti sii kaffalame yuutuubii irratti feete biraa manatti galte yeroo hundumaa garuu immoo qarshii miliyoonotatti lakkaa'amu waan biraatti dafqee namni fidee muuziqaa kanarratti invest gochaa wal faana naa deemuu waan dideef. Dhugaadha gaafuma manaa baanu ani kaayyoon kaayyeffadhee baheetu jira. Ofis maallaqa kiyyas aarsaa kaffalee aadaan akkana miidhagu duudhaan akkana miidhagu qotee bulaan koo dadhabinni isaa naa mul'achuu qaba jedheetan waan an ka'eef maallaqa sin karoorfanne haa ta'utii garuu namni hojjete tokko immoo firii isaa argachuu qaba ture. Ana qofa miti weellistoonni baay'ee miidhamani. Anillee ishiif argadhee baheera kan duwwaa ba'e. 11 taatu hataatu. Kan duwwaa ba'ee jira. Dhugaa dubbachuu. Yaa rakkoon isaa maal sitti fakkaate? 11 argattee walleetti aanu sin hojjechiisu. Waan tokko. Jireenya iyyuu sin jiraachisu. Inumaa walleetti aanu hojjettee waan ittiin galtu fa'aa dhabdee lukaan deemtee galta. Walitti waan hin dhufne tokko waan ta'eef wanti. Waan baay'ee jira gaa kana keessa hamilee wanti si dhabsiisu jira garuu galanni waaqaaf haa ta'u hojjettee erga dabarsitee booda jaalalli uummataas jira keessaas immoo hiriyootuma keessa hin jiru
hojjechuu qabda ammas agarsiisuu qabda dandeettii si keessa jiru kan beekanu jiru sitti dhiyootti hiriyoonni koo sun atis bahuu qabda kanas gochuu kan akka taaneedhaniitu walitti buusneedhuma kan hojjennu yeroo baay'ee carraa kanaan akka namni naa baru kanan barbaadu sirboota akkana hojjettee kwaalitii hin qabu tuu dabaltee jedha namni. Otoo waan kanatti dabaltees. Kwaalitii sana isaa ol hojjechuun salphaadha. Kwaalitii akka maallaqni fidu garuu namni beekuun. Garuu aguma humnaatiin kanatu hojjettu. Kanaaf wanti YouTube irraa argamaa jiru baay'ee dadhabaadha. Carraa kanaan aadaa fi turizimiin utuu waan kana nuuf ilaale namicha amma maallaqa sana naa kenne kana lakkaa'e naan jedhu. Seera hin qabu viyuu tokkotti meeqa akka argattu beektu. Abbummaadhaan weellistoota Oromoo yeroo baay'ee abbummaadhaan deemtee bakka itti himattus hin jiru yeroo ammaa kana. Inni utuu sirrate irra caala hojjechuu dandeenya. Humna ga'eetti dandeetti baay'ee qabna ijoolleen keenya. Utuu wanti kun garuma kanaan nu ilaalameen jedhaan. Yaa carraa kanaan egaa nutis qaamni dhimmi ilaallatu hundumtu rakkooleen wallisaan silaa hojiin wallisaa kan ta'uu qabu wallisuu qofa ture. Waan danda'een humna isaa hundumaa aarsaa godhee wallee bareedaa uummata koo biraan hin gaha jedhee yaaduutu irra jiraata malee yuutuubee sattan fe'aa eegasii maallaqa meeqan argadhaa kiliippiidhaaf meeqan baasa yeroo ammaa kana wallistoonni hedduun namni akka kee gara Harargee bakka aadaan orijinaaliin jijjiiru kana hundumaa dhaqeef kiliippii hojjetu dhiisiti magaalaa Finfinnee qofa keessatti otoo hin bahin wallee wayiin hojjedha jettee yoo yaaddu yoo xiqqaate gara 500tti dhiyaatu kiliippii tokkoof hin baasa namni. Galiin biraa galiin dabalataattiin baay'een argamu hin jiru yuutuubii marra kaa'ama yuutuubiin immoo galiin isaas baay'ee xiqqaadha. Namni keenya waan artistoonni keenya haaraa baasan seenee girritti jedhee dhaqee seenee ilaalee viyuu baay'ee dabaluu irratti baay'een hojjetu kan hanga dandeenyeen hojjetamu nus kanuma nu mudachaa jira akka shoottis akka miidiyaa Oromoottis akka aartii Oromoottis waan wal fakkaataadha kan nu mudachaa jiru. Namni immoo baasii guddaadha kan inni baasee rakkoo adda addaatiif saaxilama. Yoo warri akka kee kuni cichee waan kana duubatti deebi'uun narra hin jiraatu. Ani beela'ee ani hagabee fuulduratti deemuu qaba jedhee namoota murteeffatan muraasarraa kanaaf namoonni warri kaan immoo otoo dandeettii qabanii humna qabanii duubatti deebi'uu danda'u. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundumtu dandeettii dhamaatii artistoota keenyaa ilaalamee wantoonni adda addaa waan isaaniif toluu danda'u immoo otoo mijeeffamee jedheen amananis. Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya immoo akkanatti bareedee tottolee akkasiniif dhiyaatuuf immoo ispoonsaroota nu gargaaranii sagantaan gammadaa shoo akkasin biraan ga'u taasisan qabna. Ispoonsarri keenya yeroo hundumaa Itiyoo Telekoom tajaajila telekoomii kamiifiyyuu gama Itiyoo Telekoomitti goruudhaan tajaajila isaanii fayyadamuu dandeessu. Teelebirriidhaan kaffaltii barbaaddan kafaluu dandeessu isiniin jechaa jiru. Akkasumas ammoo DMC Real Estate'itti manneen babbareedoo Finfinnee keessaa gatii madaalawaadhaan bitachuu yeroo barbaaddan DMC Real Estate haloo jedhaa jira. Manneen ijaaraman kun immoo qorqorroo akkamiitti irratti uwwifamaa qorqorroo bareedaa eessaan bitachuu danda'a jettanii immoo tasuma akka hin cinqamne hoolataa qorqorroo babbareeda gatii madaalawaadhaan namoota manneen ijaarrachaa jirtaniif isinii dhiyeesseeraa isiniin jedha. Hoolataa qorqorroo fayyadamaa isiniin jenna. Maarree yeroo mukuun isin qabu immoo hirribni yeroo isinitti dhufu hojiidhaan yeroo dadhabdan bakka isin deemtanii bashannanuu qabdan ammoo Mijuu Coffee yeroo ammaa kana immoo damee isaanii sadaffaa biheeraawii naannoo baankii biyyoolessaa fuula duratti bananii jiru. Mijuu Coffeetti goraatii buna gaarii dhandhama. Akkasumas damee isaanii Adwaa fi bakka biraa jiran hunduma isaatti akka fayyadamtan kabajaa olaanaadhaan isin affeerra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Egaa yaa shillalaashiin muuziqaa baay'ee populaarii ture biyya kana keessatti. Gaarummaan isaa akkana lukaan itti deemtees dadhabdee hojichas hojjedhu malee yaa shillalaashiin immoo beekamtii guddaa sii fideera. Eenyu mucaan jabaan kun akka jedhamtee sirriitti uummata biratti beekamtu waan guddaa sii godheera jedheen amana. Akkasumas immoo diina baay'ee sitti horeera.
hanga afaanota adda addaatiin hiikkaan itti hiikame gurbaa kanarraa of eeggadhaa gurbaan kun baduu qaba balleessuu qabna jedhanii sirratti ka'anitti mee waan yaashillalaa ishee wajjin jalqaba akkamitti yaaddee hojjette ergasii immoo rakkoowwan sirra ga'an maal? Egaa shillalaa ishee gaafa hojjechuudhaaf ka'u wantoota baay'eetu na kakaase. Egaa akkuma isin beektani akkuma addunyaan beektu yeroo baay'ee biyya kana keessatti jiraachuu biyya kanaaf as ga'uu biyya kanaaf ammallee Oromoodha kan aarsaatti kaffalu kan baatee ceesisaa jirus Oromoodhuma. Haa ta'utii garuu yeroo baay'ee kan ittiin ana jedhee of faarsu immoo jiru namoota baay'ee jira. Kuni ta'uu hin qabu jedheetanii aarii tokkotu na keessa ture beektaa. Finfinnee naannoo Lidataan jiraadhan ture. Guyyaa gootota wayiitu kabajama naannoo wayiitti. Kabajamaa goota keenya Alii Barkii akka inni Oromoo hin taane godhaniitu bakka wayiitti faarsaa jiru. Goota keenya maal jennaan yaadni kun na keessatti mul'ate akkam ta'a jedhetan. Nuun gootota keenya akkamittiin faarsuu qabna? Gootummaa keenya akkamittiin himanna? Ormi immoo akka waan goota ta'etti akkamitti waan ofii himata? San booda achii ka'eetanii kana mee haala kamiin ibsuu danda'a jedheetan yaada mallaashii jalqabdi immoo shillalaa ishee jedheetanitti ka'e. Dhugaan jirus kanuma. Namoonni dhugaan akkanaa hin fudhatamneef egaa baay'eetu jira. Nu arrabsaa jira siin jedhan. Dhageenyeerraa kuni nuun jechaa jira. Maaliif akkas jedhaa jedhanii baay'ee even TikTok irrattis baay'ee viral bahee gurbaan kun haa barbaadamu haa ajjeefamu siin jechaa ture. Dhugaadha egaa yaa jaldeessa ammayyaa kuni namni baay'ee hiika baay'eetti kenna. Jaldeessi ammayyaa garuu waan biraa miti namumadha. Nama aadaa safuusaa irraanfatee kabaja nama dhoowwate namummaa irraa ba'eetu jaldeessi ammayyaa sanumadha. Egaa kanaan wal qabatee waan baay'eetu jira. Garuu immoo aarsaa obboleeyyan keenya kaffalan gootonni keenya kan akka Hacee Kootiifaa kan kaffalan nurra caalaa isaan gaafa yaadadhu wanti narra ga'e waanuma hubaallee hin geenyedha. Haa ta'utii garuu mana dhufaniiru. Mana kee moo? Dhagaadhaan mana irratti reebaniiru. Waaw. Sa'a sanatti halkan keessaa sa'a 8 dhufanii guyyaadhuma TikTok irratti haa barbaadamu jedhame sana. Egaa akkuma goonni keenya jedhe egaa kan nama nyaatu nu keessa jira jedhamti ture. Fagoodhaas hin dhufne naannoodhuma kan jirudha. Waruma dura ba'aa keef gala kee ilaalaa ture. Dhugaadha. Halkan sa'a 8 dhufanii dhagaa manatti guuranii xiqqoo na rifachiisuu barbaadanii. Sun garuu rifaatu naan taane. Halluma sanan deebiseef egaa iyyuusee jedhee tan deebise. Iyyuuseen deebii sanaati. Deebii sanaati. Mee yaadan ballaashii sagaleedhaan mee akka uummanni yaadan ballaa anillee otoon jedhee natti tola. Hoo hee yaa jaldeessa ammayyaa suuta suuta allay. Hoo hee yaadan ballaashii in jalqabde moo shillalaashi. Ani yaareen beeku waari aari na godha. Ani yaareen beeku waari aari na godha. Bombiin gaaraan bahu kan boko kee hafanaddo. Bombiin gaaraan bahu kan boko kee hafanaddo. Yeroo baay'ee garuu immoo kan dabalataan immoo namoonni si qeequu barbaadanii maa inni afaan Amaariffaa akka dutti itti makaa afaan Oromoo wallee afaan Oromootu wallisu maaliif amma kan boko kee hafanaddo maaliif jedhe kan boko kee haadhoo maaliif hin jennee siin jedhu. Wallee giddu galeessaa kana keessatti hin beekama akkamittiin ibsita. Egaa namoonni kana akka walirraa baranuuf yaani aadaa garaagara kanan hojjedhu. Kan baramuu qabu amma naannoon Shawaa kun sirna darbe keessatti baay'ee hacuucamuudhaaf dhiyeenya rawaan jiruuf baay'ee hacuucamaa ture. Waan si dhubu keessa gaafan sirba kana hojjechuuf abbootii gurguddaa namoota gurguddaa gaafadhu qawwee nyaachifatee namni bara sanatti bitu fuuldura isaa dhaabatee Oromiffaanii hottaasa'e namichi sun hin galuuf beektaa afaan isaa galuuf kan inni itti haasa'u. Jechoonni amma yaadan ballaashii irra jiran kun kan aadaati.
haaluma yeroo tan ol deebise malee jammarte immoo qarartoo ishii jedhu achuma ta'anii jechuudha. Diina sanaaf afaan galuuf afaan isaaf ta'uun itti himaa jiru beektaa. Duruma waan jedhamu roorroma durii hojii wal qabatee ture jechuudha. Kanaaf gootummaan Oromoo durumaa ka'ee waan jiruuf anis egaa dhaloota ammaatti haaluma diinni jiru sun haaluma galuufi afaanuma galuufi kan Oromummaa koo xiqqeessuu fi Oromoo koo xiqqeessuudhaaf afaanuma galuun itti mu barbaadeetan. Egaa Yuuseenii hojii deebii yaadamballaa ishiitii fi rakkoo sitti dhufaa jiru kana dandamachuudhaaf hojiin hojjedhedha jetteetta. Garuu achirratti baay'ee kanan na ajaa'ibee fi baay'ee na dinqee qindoomina muuziqaa ati jaallattuu fi qindoomina muuziqaafis hammam akkati bitamtu qindoomina muuziqaa irratti xiyyeeffannaa guddaa akkamii akkati gootu keessumaa immoo Yuuseenii gosa muuziqaa rukuttaa yookiin qindeessummaa muuziqaa qinyiti jedhanii addatti namoonni hedduun tuquudhaaf sodaatani. Qinyitiin baay'ee ulfaataa jedhamee waan dubbatamu. Akkamitti gara kanaan deebiidha waan ta'eef isaan hojjettemu. Egaa kanarratti waan ajaa'ibaa tokkoon sitti himuu barbaada. Akka Oromoonis beeku kanan barbaadu tokko sirboota koo hamma har'aa jiran kana Yuusee kanallee qinyitii haaraa kana uumee kan hojjete daa'ima waggaa 18ti. Waaw! Latii Olii jedhama. Bariteem stuudiyoo. Dhugaadha umurii kanaan namni kana hojjetu illee hin jiru. Meeshaa kana haala kamiin hojjechuu dandeenya jedhee gaafan isaa wajjin mari'adhu. Qinyitii erga deebii ta'e egaa qinyitii namni itti walii galu. Isuma sanaan. Mee hojjenneetu Latii Oliidha kan hojjete. Brilliant. Dhugaa baay'ee nama cimaadha. Umurii xiqqaa kanaan waan guddaa kan hojjetu. Sirboota kan qofa miti sirboota 400 ol hojjeteera mucaan sun. Umurii kanatti. Dhugaadha. Waaw. Naa gahee guddaa kan qabu isadha sirba kanarratti. Hin sodaanne qinyitiin hin ulfaataa hojjechuudhaaf xiqqoo nama dhibaa akka ati immoo akka ol dhufaa tokkotti dargaggeessa baay'ee experienceedhaan waan dhufuudhaafaa jedhaniif as hin doorsifne waan akkasii. Lakki namni illee akkamittiin yaalsa kan jedhu jira. Haa ta'uti garuu wanti guddaan waan darbeerraa barachuudha dhagahuudha jiru. Hangafoonni koo waan jiraniif sirboota isaanii nan dhaggeeffadha. Keenya qofas miti sirboota biyyi biraas hojjetu kan akkanuma addunyaa hunda dhageenya. Hin dhageessa taanaan asitti hojjechuu waan salphaadha. Mee qinyitiin kun immoo akkam akka ta'een anis baay'een beeku daawwattoonni koos hin beekani. Qinyitiidhaan immoo isa Yuusee kana. Yeroo baay'ee egaa wanti kun adda kan isa godhe yeroo amma shawaa kan hojjetnu direct intini dhumarraa hojjenne saaksii kanas maal kanas galshaniitu kan hojjetamu. Qinyitii kana yeroo baay'ee kan fayyadamu roofnaan kanatu fide faashinii kana. Isumarraa meeqa ilaalleetu jennee latiin kan itti dhimmame. Baay'inaan egaa mee isatu ibsa kennuu qaba kanarratti. Sirba baay'ee bareedaadhaan kan hin jaalladhu. Mee sirba sammuu sagaleedhaan yoo sirba qinyitiidhaan hojjetame sagaleedhaan yoo dhageenya. Barasi 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 Yuusee bineensi leencatti haaloo kuusee. Baay'ee rakkoolaa sirba kanatti. Ilaal woordiin ati babarreessitu akkaataa jechoota itti filattu maal kan jajjabaadhaa keessatti immoo waa qabaa. Hunduma isaa walaloo situ barreeffatamoo namoota wajjiniin walii galtanii barreessitan? Lakki sirba kana hiriyaa kiyyatu jira. Bilbileetuma gaafa akkana ta'u yaada akkanan qaba maaloo innaan dafee dhuma dhufe baaroodidha weellisaadha. Qooyi waan ittiin deebisnu qabne dheetu dhufe. Mbaraanana naangoomsii anas jedhe. Mbaraanana natti nadheessin dammas jedhe. Baraanana natti nadheessin dammas. Isatu barreesse baaroodidhaaf barreesse. Baay'ee dhugaa waan dinqiidha. Egaa ani akkaataa ati muuziqaattiin hojjettu akkaataa itti dhamaatee gara fuulduraatti deemuudhaaf yaaltu gaafan argu artistoota si fuuldura jiran keessaa eenyuun ilaalee
muuziqaayyuu jalqabee muuziqaayyuu akkamittiin jalqabde muuziqaayyuu Dhugaadha. Ani artistoota Oromoo keessaa hundi isaanii anaaf jabaadha. Irra caalaa garuu rakkina keessa taa'ee rakkina koo kanan ittiin obsaa ture. Jaalala muuziqaas kanan ittiin bare hangafa kiyya Daawitee Mokonnin. Sirboota isaa baay'een dhaggeeffadhan ture. Baay'ee. Even kaaseettii isaa Gula bayi gola bayi fa. Naannoo ani dhaladhetti buna bituu gurgurama yeroo baay'ee. Buna miizanarraa lafatti harcaate sana jirti. Ishii funaanee tani kaaseeta isaa orjinaala kanan bitadhe bara sana yaadadha. Warra mazaanurraa buna ishee harcaate bittee. Kiisii kaadheen deema namoota teeppii qabanutti nan kennadhan ture. Mee sirba tokkoon qabaa. Duri kanan yaadadhu anis akkasii gara Finfinneetti yeroo kutaa biyyaatii dhufnu yaadatte yeroo ta'e maali kun baasiin muuziqaa adda addaa sirbisiisa miti yeroo tokko faa muuziqaa afaan biraa faa sirbisiisa afaan Oromoo hin jiru qaba Ofteetti kenna. qalama iskiriiptootiin akkas martee qaba jetteetti kennan ati immoo iddoo ishiillee beekna kanaaf ati teeppii yuutuun qabaatini kaasetti bitatte dura suuraa isaan barbaadee ture sanni shaashii diimaa as jalatti hidhatee tokko yoo yaadatte golaabayi pooster isaa isadha shaashii as jalatti hidhate suuraa isaa baay'een jaalladha. Ergas yoo daawwitii argitee faa onlaayinis ta'u taasiftee onlaayinii argeeraani. Okay. Egaa onlaayiniin akka miira keessi ibsuudhaaf hin ta'u. Daawwitee Mokonnon egaa carraa kanaan attis yaadamteetta gaafa kaan gammadaa shoo irratti akkasi erginu abdii guddaa qabna. Muuziqaa hoogaa amma yeroo sana jaalalli kun sitti dhufeera kaasetti baattee deemtaa maal jettaa wallisaan ta'a jettee yoo murteessite barnoota dhiisteeti moo itti fufeen hojjedha jetteeti moo hojii biraa jalqabdee turte moo weellisaa ta'uudhaaf ijoolleen anaa gadiis umuriidhaan anaa gadii ilaaluu danda'u weellisaa ta'uuf barachuun murteessaadha. Barumsa duuka weellisaa ta'uus hin dandeessa. Ani barumsa addaan hin kunne qusannoo maatii waldaa qusannoo maatii tokkotu naannoo keenyatti dhaabbatee ture. Naannoon sun gaafa antini beeksisa baasu nan deemeen ture. Garuu akka carraa ta'e bara sana kiiboordiin filooppiidhaan taphatama itti fe'amee jechuudha. Kiiboordistiin bara sana jiru Oromiffaan qabu naan jedhe. Waan ittiin dorgomtuyyuu dhabde. Asirra kan fe'ame sirba Amaariffaati naan jedhe. Sirba Usta Xurumee tokko isa taphattu naan jennaan ittiin dandeenye. Adammoo dhageessee honfeettu ishee. Dhiiseen galee. Sanaan booda xiinan xiiqeffadhe. Kabajamaan keenya Taaddalaa Gammachuun hin dhufa ture beektaa naannoo Beddellee kana. Qophiidhaa gaafa dhufanu ummanni isaaf akka ta'an akkaataan ittiin isteejii irra fiigu sun anaan akka kaasa ture. Onnachiiseera jechuudha. Dhugaadha. San booda dhimma akka jaraa ta'uun qaba jechuudha. Dhugaadha. Murteesseen itti seene yoo sangee taa'uun ergan dhufee immoo asitti argee dhugaa dubbachuuf in yaadata yoo isinis mooraa tokko keessa teenyee haasa'aa turre lafumaa ka'eetan yoo san jedheen. Ani garuu guyyaa tokko akka kee ta'uun barbaada nan ta'an jedheen. Waggaa 3 natti hin fudhanne sana ta'uun. Kana Zawudus Lashiitu tana taajjaba. Isaan faanas gaafan deemu Zawudus Lashii faan namni qabee suuraa ka'a beekta. Ani xiiqeffachaan ture. Annas yoom qabanii suuraa nama. Jedheetan ka'ee dheengaddan itti hime Zawuduu bara sana akkana jechaan ture yoo jedheeni. San booda jarris dandeettii isaanii anarratti invest godhanii baay'ee akkan amma qaramee ba'u bu'uura gushuura guddaa. Dhiiftee gara Finfinnee dhuftee jalqabde jechuudha muuziqaa. Asitti jalqabee egaa galata isaa kun as geenye irra gaa. Egaa yeroo jalqabaatiif hooyi kan muuziqaa isteejii faarratti yookiin muuziqaa maayikii harkaan qabattee wallisuu akka dandeessu eessatti mirkaneeffatte? Egaa yeroo jalqabaatiif maayikii kanan qabadhe hangafootuma amma siin jedhe duuba isaanii taa'ee irraan fuudhan ture. Osuman irraa fuudhuti
kanan muuxannoo godhachaa dhufe. Isaan booda wal argine irraa egaa isteejii guddaa kanan jedhu kan irreechaa irratti achirratti adeeroo faduu egaa dhiibanii na baasanii baay'ee waan gaarii uummata koo wajjin achirratti bal'inaan wal arge. Yeroo sanas namni baay'een jaalala namni si qabu baay'ee muuziqaan saba keessa galuusaa kan itti mirkaneessitedha jedheen amana. Isteejii irratti dandeettiin isteejii ittiin qabattee turte baay'ee dinqisiisaa ture. Irreecha bara darbee kanarratti. Isteejii qabachuun akkatti sirbamu akkatti isteejiin uummata kana qabachuu danda'an kanoo isas xiyyeeffannaa guddaadhaan teessee ilaaluu keerraan dhufe. Eeyyeega ani ilaaluutti nan amana waan tokko hojjechuurra jalqaba waan sana maalidha jettee beekuun akkaataa isaa ilaaluun dirqama. Yeroo baay'ee sirba goota kooti hacee nan laala isteejii irratti akkaataan ittiin qabatu sana isatu muuxannoo naa ta'ee yaada. Har'aaf. Egaa artistoota kanaan dura turan keessaa Daawitee fa'aa kanatti jaalladhu jette. Wallee Daawitee keessaa kamiin jaallatta? Daawitee keessaa kanan gatu hin qabu garuu baay'ee kanatti tolu keessaa tokko sirba. An dhufeen jira. Nanaaf hallaadha. Asham ashamii shagge Faatumaa ayyaanni kan koo yoomiyyuu suma sardaa mini suutumaa qaamni kee hundi jismiin kee marti burtukaanumaa baay'ee jaalladha. Isarraa kaateeti wallee kan Jimmaa kanatti hojjette. Isa wajjin waa walitti harkifamte wayii fakkaata. Dhugaadha. Mee waa'ee wallee kee Jimmaa sanas natti himi. Egaa Jimmi akkuma beektu kutaa Oromiyaa keessaa tokko jaalalaan baay'ee kan beekamtudha. Namni Jimmaa dhaqee hin deebi'u dhugaa dubbachuudha. Atis keessa darbitee dhufta waan ta'eef yeroo hundumaa. Namni Jimmaa dhaqee hin deebi'u achumatti fuudhee achumatti hafa. Jimmi kana deebisuu hin danda'u biyya gootaati biyya jaalalaati. Sirba Jimmaa gaa hojjechuuf gaafan kaka'u nan beeka dadhabbii naannoo sana jiruu fi bareedina miidhagina naannoo sana jiru waan an beekuuf mee hojjechuun qaba dheetan hiriyoota kootiin mari'adheetan akkuman sila kanuma Harargee sana deeme Jimma keessas of dhokseetan bubbulee. Jimmas dhaqxe? Waaw. Baadiyyaa keessan deema yeroo baay'ee uummata hojjetu sanas gargaare gaafa sirban immoo maal jedhu laatadhe ishii keessaa fudhadhee walitti qabee haala kanaan qopheessineetu kan uummataaf dhiyeessine. Mata dureessaa fi walleessaanas immoo otoo daawwattoonni keenya yaadatanii Jimmatti egaa waanuma bunaatti nu geessite yaada. Dhugaadha. Burtukaana hoo yaadamma waalala barbaadeen dhabe qoricha jaalalay. Burtukaana hoo yaadamma waalala barbaadeen dhabe qoricha jaalalay. Burtukaana hoo barbaacha kennufe burtukaana hoo aggaaroo jennaani. Burtukaana hoo limmuu moo sakkaadha. Burtukaana hoo teessoon kee dhugaani. Burtukaana hoo mee urjii lakkaayi. Burtukaana hoo kumaa dhibbaa jedhi. Burtukaana hoo mee qurxii natti himi. Burtukaana hoo suman jaallaa jedhi. Egaa namni kana dhagee lapheen isaa gamasitti akka inni imalee badu Jimmatti. Akka lapheen isaa badu maa shakkii hin qabnu. Gammadee deebi'ee Moomaa. Egaa fuulduratti maal sirraa eegna Iskindir akka dargaggeessa lafaa ol dhufaa jajjabaachuu qabuu fi bakka guddaa gahuu danda'a jennee amannu tokkotti fuulduratti maalirraa eegna Iskindir irraa? Egaa hojii godinaalee hunda xumureen jira. Yoo Waaqayyo dhagaa albamaan jechuudha. Albamaan duraa duubumaan albama gaammoo akkuma silasiin jedhe humnaanis wal qabatee albama al tokko viidiyoo hojjettee baasuun baay'ee ulfaataadha. Isaan keessaa gaa haala ilaallee isaan addamoo wanti dhufee na gargaaru immoo jiraannaan sirba godinaalee hojjetamee jiru kana haala miidhagaadhaan
haala addunyaan itti qotee bulaa koonaa baruu dandeessu haala ittiin Oromoon ittiin sirriitti wal baruu danda'u viidiyoo miidhagaadhaan nan fedhee yaada haga humna kootii gaa uummata kootiif nan hojjedha. Egaa daawwattoota keenya Iskindar walleelee aadaa godinaalee garaagaraa hanga ammaatti hojjeteen jaalatamummaa guddaa argatee jira akkuma isin argitanii fuuldurattis immoo albamii garaagaraa tokko qofaa miti 2-3 sirraa eegna kan ammaatiin garuu sirboota godinaalee muraasa qabatee isiniif dhiyaata jennee abdii qabna akka waan bareedaa waan jabaa hojjettee saba kee fuulduratti dhiyaattu sirrittan sitti amana milkaa'ii keessummaa gammadaa shoo guyyaa har'aas immoo taatee keessummaa keenyas taatee waan dhufteef galatoomi jenna daawwattoonni keenya immoo leemane daawwachuu hin dagatiinaa isiniin jenna galatoomi Iskindar. Tole atillee galatoomi dhugaa dubbachuu fi shoo akkanaa qopheessuudhaaf aarsaas hin kaffaltan hin beekna carraa kanaan atis warreen akka hojii akkanaa hojjetanii sulfaadhaan jedha. Milkaa'ina leemmaneetiif immoo shoora guddaa kan taphattee naannoo magaala Baddeessaa haadha leemmanee kan taate Ida'aa Muniir baay'ee galateeffachuun barbaada. Akkasumas obbo Taaddalaa Bayyeera baay'een galateeffachuu barbaada. Gwaaddanyaa kooti namoota asirratti hirmaatan baay'ee galateeffachuun barbaada. Uummanni koos haga har'aatti jaalalaaf kabaja naaf agarsiistaniif baay'ee na ulfaadha naa galatooman jedha. Nagaa qabadha. Cheers! Qorqorroon holotaa qorqorroodhaa oli warshaa qorqorroo holataa. Nama gaddisiisa. Mandheen faayilichaa faayidaan ala ta'eera. Bu'aan dadhabbiisaa faayilonni garuu caalaatti ammayyaa'anii fayyadamuufis ta'e qabatanii deemuuf mijataa ta'anii si'aa'ina ajaa'ibaan harka isaa seenaniiru. Itiyoo Teleekoom. Qorqorroon holotaa qorqorroodhaa oli warshaa qorqorroo holataa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin bareedaa fi hawwataa akkasumas bashannansiisaa godinaalee adda addaa kan isin geesse kan aartist Iskindar Taamir wajjin kan guyyaa har'aa waliin qabaanne kana fakkaatu ture. Torban keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaan isiniif seena. Egaan gammadaa shoo ammoo Risaa miidiyaarra warri ilaalaa jirtan subscribe gochuudhaan comment like share gochuudhaan akka nu jabeessitanii fi gammadaa shoo cina akka dhaabbattan kabajaa olaanaadhaan isin affeera yaada qeeqa akkasumas immoo gaaffii sagantaa keenya irratti qabdan kamiyyuu immoo karaa lakkoofsa bilbilaa azala deemuun haloo jettanii akka nu beeksiftanii fi nutti himtan kabajaan isin affeera torban hanga sagantaa biraan walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaa.